Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtuu hundi keessanuu hordoftoonni kiyya akkam jirtu. Har'a barumsa ajaa'ibaa tokko akkuma waadaa isiniif gale qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Subscribe godhaatiin na hordofaa isiniin jecha warri subscribe gootanii jirtan immoo like share gochuun hiriyootan keessan biraan nagaa isiniin jecha barumsi kun barumsa ajaa'ibaatii akkaataa yuutuubii maallaqa namaaf kafaru itti banata waliin ilaallaa hanga dhuma barumsa kanaatti na waliin turaa isiniin jecha. Gara barumsaatti seenneetiin jirra. Isteeppiyaan irra deemu na waliin hordofaa. Tokkoffaarratti yuutuubii bilbila keessan irra jiru irra ni seentu. Achi booda gubbaa olii kana profaayiliin mallattoo wanni keessa imeela keessan yoo qabaatin illee wajjin ilaallaa kan qabne illee yoo qabaate illee rakkoo hin qabu waliin banuu deemna. San booda akkaawunti ka jedhu aada akkaawunti ka jedhu gubbaa eega gizee tokkoof tuuxan booda gizee tokkoof hin tuuxanii aada akkaawunti ka jedhu kana gubbaa gizee tokkoof immoo tuuxan gara imeelitti sin dabarsaa. Yoo bilbilli keessan paaswordii qabaate paaswordii itti galchitu. San booda yoo imeela yoo duraa qabaattan imeela orfoon ka jedhu keessa galfattanii yoo qabaatin immoo create account ka jedhu gubbaa tuuxanii myself ka jedhu filattu. Myself ka jedhu eega filattaniin booda first name fi last name ka jedhu isiniif fida. First name irratti maqaa keessaniin guutuu, last name irratti maqaa abbaa keessaniin guutuu. Anama barumsaaf waan ta'eef Oromoowii jedheeni jira. Isinis maqaa isinitti tolu. San booda ji'a keessa dhalattanii fi guyyaa itti dhalattan isin gaafataa ittuma galchituu kama sirriitti galchaa. Anama barumsaaf waan ta'eef 1992. San booda mail jettanii eega itti galchitaniin booda next jettuun. San booda imeelii keessan isiniif tartiibessaa. Yoo barbaadan imeelii tokkoffaa kan lammaffaarra jiru yoo barbaadan immoo ofii keessanii bifa haaraan itti uumattu. Anama barumsaaf waan ta'eef tokkoffaarra tuqee next jedheen booda san booda paaswordii isin gaafataa. Paaswordii keessan kan daganne itti uumattu. San booda eegitti uumattaniin booda namni itti galcheetiin jira paaswordii isinillee itti galfattu. Kan daganne ta'uu qaba paaswordiin. Lakkoofsa 8 ol 8 yookiin ol ta'uu qaba. 8 ol. San booda eega next jettaniin booda akkatti isinii fida. San booda biyya keessa jirtanirra kaa'ee inni isinii fida. Lakkoofsa keessan itti galchitu. Phone number ka jedhu kanarratti hin galchitu. Zan yoo biyya irra isiniin fidin qastiisii duraa sanirra tuuxanii Itoophiyaa ka jedhu irra biyya keessa jirtanirra kaa'attanii. San booda nama waan itti galchuu hin barbaanneef escape jedheeni irra utaala. San booda imeela keessan akkatti isinii fida. Erga isinii fide booda next jettaniin irra tartanii. San booda seera yuutuubii isinii fida irra laaltanii taqabballettanii agree eega jettaniin irra tartan booda hin eeggattu. Hanga isinii baasuuf hin eeggattu. Sanaan booda Google service ka jedhu isinii fida. Gara yuutuubiitti isin seensisuuf hin deema. Hanga inni itti isin seensisuuf obsaan ni eeggattu. Yoo inni itti isin seensisu amma akkuma agartan kiyya irraa qayyareetiin jira. Kawoo duraa irra jiru irraa deebiseen jira. Amma akkuma argitan yoo duraa profaayilii kiyyattu amma irraa jijjiirameen jira. Malla qubee O itti deebi'ee Oromoo jedhee waan baneef. San booda qubee O san irra tuqeetan isinitti agarsiisa. Keessanillee maqameerran irra jirurra tuuxanii isinitti dhayxanii. San booda isarra yoo tuqe your channel ka jedhu gubbaan ni tuuxu. Your channel tuuxan booda kallattiimaan gara siitingii sirreessutti isin geessa. Erga akkatti asii isin fideen booda channel tayyattu tana ni tuuxu. Isii erga tuuxan booda gamana isin fidee booda erga akkatti isinii baaseen booda mallattoo qalamaa gara fuulduraa jirtu tanarra gizee si'a tokkoof ni tuuxu. Erga achi gubbaa tuuxan booda gara sirreessutti isin geessa. Erga akkatti isiniif fideen booda mallattoo lama tokkoffaa tuuxan maqaa jijjiiruuf lammaffaa tuuxan immoo descriptionii barreessuuf isin geessa.
Amma mee mallattoo piroofaayilii irra seennee wajjin finneetiniin ilaallaa. Ka dalga ciisee gubbarratti bahee mul'atu sanii fi ka zeeroo taate gubbarratti baatu koffaa isii finnee waliin ilaallaa. Irra galchinee dura piroofaayilii qopheeffachuu qabdanii kan mataa keessaniif wanta keessa wajjin wal fakkaatu maqaa keessa wajjin wal fakkaatu fidattanii anamma barumsumaaf waan ta'eef cal'iseetumaan tokkuma irra galchee isinitti agarsiisaa. Ka asiin dura hojjetadhe ni jira. San booda akkatti eegisiniif fideen booda kuni ka yuutuubii biraatiif hojjedhee isinumatti agarsiisuuf irrumatti galchuufi malee akkaataa isa itti hojjetanillee waliin ilaallaa. San booda seef ta'ettu gubbarra tuqxanii keessaa of duuba deebitanii achiin booda ka dalga ciisullee waliin irra kennee waliin ilaallaa. Erga mallattoo kaameeraa gubbarra jirtu tuqxaniin booda gara gaalaarii keessanii isin geessaa. Isin gaalaarii keessan keessaa filattanii irra geeffattu. Asitti wanni isin hubachuu qabdan baay'ee waan isin rakkisuudha. Isa kana hojjechuuf gara fuulduraa hojjedhee isinitti agarsiisaa. Tokkoffaarraa kan jiru kana guddaa bal'isee isiniin mul'isu kana TV qofarratti isiniif dabarsaa. Kan lammaffaa immoo kompiitara qofarratti isiniif dabarsaa. Xiqqoo hedduu tana keessa qofa keessitaniitiin quba lamaaniin walitti galchitanii walitti xiqqeessitanii itti galchuu qabdanii. Eega akkatti galchitaniin booda seef ta'ettu tuqxanii erga seef jettanii tuqxanii booda irratti hamma isinii baasu fayyadanii maqaa keessan jijjiiruuf erga deemtan booda anamma maqaa waan barumsaaf taateef kanuma irratti dhiisee diskiripshinii barreessaaf. Diskiripshinii baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftan kan jedhu barreessee fi kanatti dhuftan baga nagaan gara chaanaala kanaatti dhuftan jedheeni keessa isinillee dheeressitanii kana barumsumaaf waan ta'eef xiqqeessee isinumatti agarsiisuu fi isin waan bareedaa wayii irratti barreeffattu. Anam kana okay erga jedheen booda keessaa of duubatti deebi'ee isinitti agarsiisa. Mallattoon tullachuu on ta'uu qabdii. Booda of duubatti deebi'ee isin agarsiisa. Amma chaanaalee bananneetiin jira. No subscribe jechuutti jira. No subscribe no video jechuutti jira. Kunoo kan isin irratti barreeffattanillee akkatti isiniif baasaa. Anamma viidiyoo akkatti gadhiisanillee waliin ilaallaa gara fuulduraa inshaallah. Yuutuubii tokko waliin sarchi goonee ilaallaa. Akkuma argitan Oromoo System App jedhanii sarchi goonan naa fideetiin jira. Subscribe illee ittiin godheetiin jira. Akkuma argitan chaanaala baneetiin jira. Keessanillee yoo bantanii jettan kan dalga ciisee fi piroofaayilii kaanillee walitti isiniif fida akkatti bareechise akkaataa isa itti hojjetan yeroo gabaabaa keessatti isiniif qabadhee dhufaa. Barumsa keenya xumurreetiin jira. Hanga barumsa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechaa nagaan naa tura.